Akkaataatti tiwiitii sana retweet godhan isiniif hin galle yoo jiraate viidiyoo ani isinitti agarsiisu kana ilaalaati. Akkaataa toora viidiyoo kanarra jiru hordofaati. Sanaan fayyadamaati tiwiit retweet gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf liinkiin suni messengerii keessatti ergamee jira. Messengerii keessa seentaniitu messengerii keessaati liinkicha tuqxanii bantu. Fakkeenyaaf liinkicha nan banaan akkas godhe. Liinkicha gaafa bantan akkaataa kanaan gara websaayitii qophaa'ee tiwiitii retweet goonu sun irratti qophaa'ee jiru sanatti isin geessa. Akkaataa kanaadhaan gara websaayitii qubee Minisootaatti jechuudha. Amma inni banutti hin eegna. Amma kallattiidhaan gara websaayitichaa seenneerraa jechuudha. Gara websaayitichaa gaafa seennu akkaataa kanaatiin arganna. Gadi dhufneet akkasitiin asii ol siqnee afaan Ingiliffaan kan qophaa'ee jira. Jalqabarra English kan jedhu jira kunoo kan diimaarra jiru kana jechuudha. Achi jalatti tiwiitiiwwan 1 2 3 4 5 jedhee asii gad tarraa'ee jira. Haga tiwiitii 8 jechuudha. Arjentii kan marsaa ammaa kanaaf isa kana tattamaaf amma qophaa'e kana jechuudha. Sanaan booda isa kana jala akkuma dhufne Ingiliffa jala isa lakkoofsa tokkorra jiru kana kliikii kan jettu kunoo mallattoo tiwiitarii kan qabdu bira jirti. Bakka sanatti gaafa buun kallattiimaan tiwiitarii irratti nu geessaa jechuudha. Barreeffama asirra jiru kana gara tiwiitariitti nu geessa. Akkaataa kanaan nu fida jechuudha. Tiwiitarii keenya irratti tiwiit kan jettu gubbaa kanarra jirti. Ishee gadi tuqaasneetu tiwiit goonaa jechuudha. Tokko tiwiit goonee irra 8 keessaa jechuudha. Akkaataa kanaatiin amma haaluma kanaan hunduma isaayyuu tokko amma 8tti kan jiru afaanota hundumaatiin tiwiit retweet goonaa jechuudha.